Meesi bira taa'ee islaamni tokko tamaariin ajjeese gumaa kafala gisee siin jedhu hamilee kamiin bira teettee kolfita Abu Mu'aaz. Waa takka qofa waa lama dubbatu barbaada dhaga'i Abu Mu'aaz akkami naga qabda. Nagaa alhamdulillah. Fayyaadha. Jirra Yoo boo. gadilee si ta'uu baate akka nama fudhadhu nagaa nageenni karabbiiti. Peenteefoo salaamtaa deebitu jirraa boo. Yeroo garii baree amantiin ani amma sagantaa shahaadatti irrallee isin shaagaluun barbaadu. Haasaa Lala dheerallee injiran yayyee. oyaka isinillee biizii godhuun barbaadu wacalleen barbaadu. Irra caala addunyaa taaktakii girrigirrii barbaaddi. Girrigirrii keessa amma na bira salaanni kalaa'e. Haasaa keessa Ayye. guutuu dhageeffadhee nama 20 olitu naa waraabee ergee. Ani miidiyaa bililee kanarratti sheekummaa, qeesummaa, ustaadummaa, zuumii keessa jirurraa nu qoradhu jettanii ajajatti kennitanii. Amma sanuma yoo barbaachisaa ta'e si wanni si yaaddanii fi ga'umsa fi fartifikeetii kiyyaa garee shahaadaa keessa naqaxattanii hawaa qaraasisuu yaaddan immoo sababni intarvii natti ergitaniif maali? Yaa intarvii waan jenne Kamaal sanii miti. Ani Kamaalii wajjin gartee maalii geen janaan Kamaalii wajjin waa takka hin barsiifneen jeen hojii sin baranne an Kamaaliis argeen beekuun jena sumarratti. Ani ma Abu Mu'aaz waliin baradhe jedhe. Laa ni jettee jenne bar isiin na gaafate waliin dalaydanii maaltu walii sin buuse jette an saniin isii deebisee bar. Siifin deebisaa qofa carraa naa kanne ka. Waan jedhe ani Kamaal hin beekuun jeen bakka itti qaraasisuus gaafadhu zuumii tam qaraasaa garee tam qaraasisaa. Da'awaa bakka itti godhus isumaaf beekaa ani hin beekuun jedheen. Ani durii irraas uummatuma kanatti waan dandeetti lallabu malee hin beeku intarvii isa godhinu gaafadhuun jedheen. Ani wajjin hin dalayne wayi takkaa waa waliin barsiifne waliin wayi qaraasifne. Beeynu isin barbaachise intarviin kiyya Abu Mu'aaz. Maal intarvii gaafadhu isiin gaafayye isiin na gaafate. Laa isintu bar viidiyoo jira bar waliin dalaydanii jette jechuun akkasuma bilillee dubbadhu faa. Dubbadhu jechuun isiin jedhe ani waliin dalayne naaf jetti kaa. Laa isintu ooyi ani sammaan viidiyoo keessa waan namni ceree fidu waan namni ceree fidu Afachaa baabaa kiyya. Suutan dhaarin kaa. Intarvii nu haa gootu eessa barate sheeka'een Sanxumara irraan jedhe gaafadhuun jedheen ani hin beeku. maa barbaachise bilileen intarvii na godhu bilileen maali silaa isin intarvii na godhu. Wallaaloo teettee nu arrabsita kaa bar sanii fi bar barumsa keetis beekuu barbaanne. Nu Jaayilota wallaalaa darasaa nuun jette. isin darasaadha. Darasaa. Gaafin kiyya isin darasaadha. Eh. Darasaa wayyoo qabdu sun immoo darasaa darre an darasaa lamatti beeka. Darasaan takka naamusaa fi adaba qabdu diinii fi diin barsiisu diinii maal barsiisu jira? Dhagai kaabarsiisu. Darasaan darreen immoo Kanfa rageetti otomaatiin guddaan kun as taa'u kamma waa takka hin beekne asii feemas hordoftootuma qabaaf lallabu saniin ati darasaa darreedha gattaa'ii Abu Mu'aazaa dubbatu jechuun muraanni waan kana. Darasaa howwitu hubannu addaa dhaga'iqa darasaan akkami wangee hawaajii bira dhaqee qur'aanuma kanaa rabbitu barreessee Muhammaditti kennee jennaan kun darasaa darreedha ga'umsa kee malee achi dhayte mata jabeeyyi walaa mukkudu dhiisi kun fakkeenya kun darasaa darree na bira fudhataman qabu yoo san darasaa isa dadhaben jedhanii ijoollee Muhammadanii gaxiqqeessanii jechuudha. Digalee kaayoon darasaa lama darasaa darree fi darasaa jira sheekatu jira. Karena lafarratti illee haasaa ture. An amma jarri tuni mata jabeeyyiidha isiniin jedhe malee darasaa darree isiniin hin jedhe. Laakiin hordoftoonni teessanidha caalan kan isin faarsu kun darasaa darreedha. Namni amma Qur'aana qu'atu dhaga'iqa Qur'aanumaa qara'uu dhiiseeti wangeela lallabuu qofa gasti mataa'ee. Muraasa isaanii. Maa muraasa? Mee amma si gaafadha waan viidiyoon tiyyaas na dhufte jettee mataa mi dhufte maa akkana nu arrabsitaati islaamummaa walitti hin qabnu maa nu arrabsita? Isimmoo. Maa akka nu arrabsita? Yoo bisa isintu na arrabse kaa. Aboo jechuun nama tokko dhuunfaa arrabse yoo feete si arrabsee maal si jedhame? Viidiyoo qaba. Viidiyoo qaba. As baase amma as baase dhiifaman si gaafadha. Ani koi atiin kun sheeka
nama tokko bira naytee gastii galtee yoo na arrabse Abu Mu'aaz situ itti gaafatam. Gizee dardarii hin qabu. Mee namni tokko ol bayeetti ni waan isaa haa dubbatu. Na bira galee mana Maraasa aanteeno situ itti amma gaafatama. xiyyaafiteeti waan yeroo baay'ee Hogganti garee shahaadaati. Waa tokkotti walii haa galu Abu Mu'aaz. Garee shahaadaa barreeffama garee shahaadaa jedhu kana jijjiirii waamicha gara laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah irratti moggaasa. Ati garee shahaadaati miti? Mee si bira taa'ee Islaamni tokko kamaaliin ajjeese gumaa kafala gizee siin jedhu hamilee kamiin bira teettee kolfita Abu Mu'aaz. Eenyu jedhe? Mee kon jechuma kana mee waan biraati gidee gurbaan abbaa Abdallaa kun natu ajjeesee gumaa kafalchiisa siin jedhu Islaama nama ajjeesee waliin mari'ataati. Yoom naan jedhe? Yoo? Amma wallahi billa viidiyoo na raqamee jira ajjeesee gumaa kafala. Wallahi hin dhageenyeen. Subhanallah hin dhageenyeen. Wallahi rabbi na dhageeffadhu ka waan namni jedhu hunda hin dhageenye wallahi hin dubbadhu akkana ce'anii beekaa miti namicha kana laal. In argitani irraa hin dhukke deebisa wallahi namicha kana irraa deebisa wallahi jedheef dura ni kijiba himbo ani dubbiti yan faru beeta ni asi darbe wallahi darbe fi futale ani jara wa hunda dhageeyum sharti mi darbine wallahi darbe qur'ana jani darbe deebisa yoo hin deebine darbina ni rabbi dhugaan isa itti mude mara dhugaan itti mude mesin irratti soota kokkof yoo jedhama seena Abu Mu'aaz Ustaz wallahi dila inna kana haasa'u tokko faadhimmi kun dhimma keessan qofaa miti akkasuma nu beekaa tokko jedha. Waan hawaasa haasa'u deeman namni kun kamal dhufe anaa gaafata nam takka kabaja keetiif muutii qabantaa hojjetu akkasi beeku kabaja keetiif. Goobas anniin beeka ammatti waa'ee keetii naasan waa'een kiyyaa fi keetiiti kamal anaa feeti calla gaafa kana dhiifa mana gaafattee dhiifa inni riyaadis deeme yeroo hedduun irratti isuma viidiyoon madaleeti na arrabsuu fi keeysaan maal jana abbaa ilmaan meeqaati ilmaan torbaatan sirra xiqqaa umrinaan nama sirra xiqqaati gartee waan na beeka warri na beeku hedduu aalamni kun sabaa sablammoota waan sin jedhu kamal an si arrabsee beeka Sita kingi kamal naan jedhe amma maqaa waa madhe na waam maqaa an barreeffamte na waam. Kamal haadhuma gaadhaaf eebbaan keessi baaftee ni siyaama kamal. Ati ta'e kingiidhaati. Ati kingiidha.